Wantoota bu'uuraa jaalalaa dhugaa ta'an muraasa wal faana ilaalla. Yoo akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo horoo inspire warri taatan akkamnaaf jirtu bakki isin jirtanitti gammachuu qofti milkaa'inni nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu haan obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole egaa guyyaa har'aa kana immoo waa'ee baay'ee bareedaa ta'e bu'uurri jaalala dhugaa maal akka ta'e muraasa isaa wal faana ilaalla. Amma barnoota dhuma keenyaatti na faana turan haffeerraa kooti. Tole egaa akka isinitti gammaddan abdii guddaa qaba. Yoo itti gammaddan hiriyoota keessaniif maatii keessaniif qooduu ni dandeessu. Tole egaa guyyaa har'aa kana mee barnoota nu wal faana ilaallu keessaa muraasni isaa maal inni kan jedhudha jechuudha. Wantoonni bu'uura jaalala dhugaa ta'an maal isaan? Jaalalli dhugaa maalirratti hundaa'a? Maal inni jaalalli dhugaa hiikni isaallee kan jedhu wal faana ilaallaa jechuudha. Mee siif bu'uurri jaalala maal inni dhugaansaa? Amma barnoota dhumaatti na faana tura. Tole egaa inni tokkoffaan amanamummaadha. Bu'uurri jaalala dhugaa amanamaa taatennaan amanamummaa qabaattennaan atillee ni amanta isheenillee si amanti taanaan kun bu'uura jaalala dhugaati. Kanaafuu amanamummaa kee cimsi. Amanamiif atillee amani. Tole inni lammaffaa irratti argamu immoo obsadha. Bu'uurri jaalala dhugaa. Obsa qabaattennaan yoo sabrii qabaatte yoo jaalala isheef obsite isheenillee yoo si obsite jaalala keessan keessatti yoo obsi jiraate kun bu'uura jaalala dhugaati. Obsi jiraachuu barbaachisaadha. Jaalalli keessan akka inni firii laatu yoo barbaaddan obsuun dirqamaa jechuudha. Inni sadaffaa irratti argamu immoo dhugaa dubbachuudha. Jaalala keessatti yoo dhugaa dubbatte yoo atillee ta'e isheen dhugaa dubbatte jaalalli keessan hundeensaa kan jabaate ta'a jechuudha. Bu'uurri jaalala dhugaa dubbachuudha. Soba tokko kan hin qabne, fakkeessaa tokko kan hin qabne yoo dhugaa irratti kan hundaa'u ta'e jaalalli keessan firii isaa argachuu ni dandeessu. Kanaafuu dhugaa dubbachuu maleeffannu. Nama jaallannu sanaaf yoo amanamaa taane yoo obsa qaban yoo dhugaa dubbanne jaalalli keenya kan mi'aayee fi kan dhamdhama gaarii qabu kan boqonnaa gaarii nuuf ta'u nuuf laataa jechuudha. Inni afuraffaa irratti argamu waliif hubachuudha. Ati isheef hin hubattu taanaan isheen siif hin hubattu taanaan keessa waliin beektan taanaan maal akka barbaadu miira walii hin hubattan taanaan kun kufaati guddaaf sin geessa. Jaalalli keessan akka inni karaa tafuuf wanti guddaan waliif hubachuu dhabuurraa kan ka'edha jechuudha. Kanaafuu inni afuraffaa irratti bu'uurri jaalala dhugaa inni tokko wal hubachuudha. Waliif beekuudha. Wal beekurra waliif beekuu wayya jedhu mitiiree. Kanaafuu wal hubachuun barbaachisaadha. Akka axiraatti yookaan akka dallaatti kan nu barbaachisu wal hubachuudha. Inni shanaffaa irratti argamu immoo yeroo waliif kennu. Ati yeroo laattuuf isheen yeroo siin laattu taanaan jaalalli keessan jaalala osoo hin ta'in karaatti kufee hafaa jechuudha. Yoo yeroo waliif laattan yoo dabaree waliif laattan yeroo hundumaa ani biiziidha ana akkas ta'eera ana akkas ta'eera yoo jenne jaalalli keenya sun kufaa deema, bu'uura dhabaa deema, bu'uura hin godhatu, galma hin godhatu. Kanaafuu yeroo waliif kennuun barbaachisaadha. Bu'uura jaalala dhugaa ta'an keessaa inni ja'affaa irratti argamu immoo nama of jidduu galchuu dhiisuudha. Nama of jidduu galchitan taanaan yoo nama gidduu keessan seentummaa hin galchitan yoo ta'e bu'uura jaalala dhugaadha. Namni kamuu gidduu keessan seenuu hin qabu. Jaalala keessan irratti murteessaan isinumaadha. Kanaafuu yoo namni gidduu keessan seene jaalalli keessan jaalala osoo hin taane karaatti dhangala'ee hafa. Kanaafuu bu'uurri jaalala dhugaa nama of gidduu galchuu dhiisuudha. Kanaafuu jaalala kee irratti nama gidduu hin galchiin. Namni gidduu yoo seene jaalala kee fashaleessa waan ta'eef nama kamuu maatii keellee haa ta'u hiriyoota kee jaalala kee gidduu hin galchiin. Inni torbaffaa irratti argamu immoo ejjennoo qabaachuudha. Jaalala keef ejjennoo yoo qabaatte amma dhumaatti yoo wareegama barbaachisu kaffalte jaalalli kee bu'uura dhugaa irratti kan hundaa'edha jechuudha.
Ati ejjennoo hin qabduuf taanaan, isheen ejjennoo si hin qabdu taanaan, sirratti hin amantu taanaan, ati ishee irratti hin amantu taanaan kufaatii guddaaf si geessa. Kanaafuu fedha kee sana irratti hundootee ejjennoo qabaachuu yoo baatte akka mana hundee hin ijaarameen ta'a. Dafee jiga qilleensaan illee roobamaan illee jiguu ni danda'a. Kanaaf immoo ejjennoo qabaadhu. Inni 8ffaa irratti argamu immoo booriif yaaduu. Boori keef yoo yaadde, boori kee galma kee booriif yoo dhamoote, boor gaa'ela hin godhadhaa. Boor si dukaa haadha ilmaan koo haadha ijoollota koo si taasifachuun barbaada jettee booriif karoorsuu, booriif yaaduu. Arruma irratti osoo hin taane boori keef karoorsuudha jechuudha. Boorri jaalala dhugaa inni ta'e keessaa inni 8ffaa irratti argamu boorii ofiif yaaduudha. Boorii ofiif yaaddu taanaan karaatti hafta. Arruma qofaaf ta'ee dhumaa jechuudha. Inni 9ffaan immoo fedhii walii eeguu. Mee fedhii walii akkamiin waliif eeguu? Fedhii ayinkoo bichaa raawwatu anki haafuu yoo jettee kun boora jaalalaa keessaa hin jiru. Fedhii kan koo gadidha, kan kee olidha jechuu osoo hin taane fedhii walii wal simachiisanii waliif yoo eegan galma milkaa'inaarra nama geessisa. Kanaafuu fedhii walii waliif eeguun bu'uura jaalala dhugaa irratti kan hundaa'edha. Kanaafuu akkasiin itti gammadaa jirtan abdii guddaan qaba. Inni 9ffaa irratti argamu keessa walii beekuu. Waliif beekuu. Maal akka isheen fedhaa jirtu, maal akka isheen gochuu barbaaddu, maal akka isheen taasisuu barbaaddu keessa waliif beekuudha. Yoo keessa waliif beekan maal akka isheen fedhaa jirtu, maal akka isheen gochuu barbaadaa jirtu, maal akka inni gochuu barbaadaa jiru, maaliif akka inni barbaadaa jiru keessa yoo walii beekan kun bu'uura jaalala dhugaati. Kanaafuu bu'uura jaalala dhugaa irratti hundaa'uu yoo barbaadde keessa walii beekuun dirqama barbaachisaadha. Kanaafuu keessa walii haa hubannu. Inni 11ffaa irratti argamu immoo icciitii walii eeguudha. Jaalala keessatti, jaalallee dhugaa keessatti icciitii walii eeguun barbaachisaadha. Icciitii isheen sitti himatte, icciitii ati isheetti himattu waliif biratti da'oo guddaadha. Yoo da'oo nuuf ta'e icciitii walii yoo waliif eegdan yoggaa icciitii walii wal bira keewwattan seeraan hiriyaa ofiitti otoo hin himin, nama jaallatan ofiitti otoo hin himin icciitii hiriyaa kee yookaan jaalallee keetii yoo seeraan qabde galma barbaadde ga'uu dandeessa. Kanaafuu haala adda ta'een icciitii walii eeguun milkaa'inaaf bu'uura jaalala dhugaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Inni 12ffaa irratti argamu immoo dubbatee amansiisuu bu'uura dhugaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Isheen illee yoo ta'e inni illee yoo ta'e jaalala sana irratti dubbatee amansiisuu danda'uu qaba. Jaalala sana hundee isaa jabeessu dubbatee yoo amansiise, dubbatee yoo raawwate, dubbatee yoo amansiisuu danda'edha. Kanaafuu nama amansiisuu danda'udha. Nama waa sana irratti, nama jaalala sana irratti dubbatee amansiisuu danda'u ta'uu qaba. Maatii isaallee haa ta'u, gaafa gaa'elaaf qophaa'amu, nama jireenya isaa kam keessatti dubbatee amansiisu ta'uu qaba. Bu'uurri jaalala dhugaa dubbatee amansiisuu irratti kan hundaa'edha jechuudha 12ffaa irratti. Inni 13ffaa irratti argamu immoo uumaa ofii sodaachuudha. Uumaa si uume, waaqa si ol jiru, waaqa hunda kana, lafa kana, dachee kana, bishaan galaana kana kan uume, waaqa si ol jiru, rabbii kee yoo sodaatte bu'uura jaalala dhugaati. Jaalala ishee jaallattu irratti, jaalala isheen si jaallattu irratti bu'uurri dhugaan, bu'uurri jaalala dhugaa uumaa kee sodaachuudha. Yoo uumaa kee sodaatte wanta ishee miidhu hin raawwattu, yoo uumaa kee sodaatte wanta isa miidhu hin raawwattu. Kanaafuu bu'uurri jaalala dhugaa kanadhan. Inni 14ffaa irratti argamu wal kabajuudha. Bu'uurri jaalala dhugaa yoo wal kabajje, yoo iddoo waliif laatte, yoo waliif kabaja laatte kun bu'uura jaalala dhugaadha. Mee jaalala akkamii, kabaja akkamii laannaaf jaalallee ofiif kabaja akkamii laanna, iddoo akkamii laanna, ilaalcha akkamii qabna jaalala keenyaaf? Kabaja guddaa qabnaa, kabaja xiqqaa qabnaa? Kanan jedhu adda baasnee ilaaluun dirqama nurra jira jechuudha. Kanaafuu inni 15ffaa irratti argamu immoo yeroo hundumaa walitti gammaduudha. Yeroo hundumaa walitti gammadda yoo ta'e, yeroo hundumaa yoggaa walitti argitutti walitti gammadda yoo ta'e bu'uura jaalala dhugaati. Inni 16ffaa irratti argamu immoo walirratti cheat gochuu yookaan immoo walirratti nama biraa barbaaduu dhiisuudha.
warratti cheat gochuun yookaan immoo walirratti nama biraa barbaaduu dhiisuun kun bu'uura jaalala dhugaati. Yoo ati ishee irratti nama biraan barbaaddu yoo ta'e, yoo isheen sirratti nama biraan barbaaddu yoo ta'e kun bu'uura jaalala dhugaati. Kanaafuu mee meeqan keenyatti bu'uura jaalala dhugaa beeka. Mee meeqan keenyatti bu'uura jaalala dhugaatti hundaa'ee hojjetaa jira. Otoo hin beekin ta'e otoo beeknu mee meeqan keenyatu jechoota ammas ni kaasi keessaa meeqan keenyatu itti fayyadameera. Akkasiin barnoota kanatti gammaddan abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii nuuf ta'uu ni dandeessu. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif maatii keessanii affeertanii akka isaan barnoota akkas mi'aawaa kana dhaggeeffatan taasisuu ni dandeessu. Waan na faana turtaniif guddaa galatoomaa. Bu'uurri jaalala dhugaa maal akka ta'e muraasa isaa wal faana ilaalleerra. Na faana turuu keessaniif ani baay'ee gammadeen jira. Amma barnoota biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Turtii gaarii.